haa ta'u okay. Laale jara keenya amma nuti waggaa takkaa oliif TikTok kana fayyadamnee nama 600 bakka takkatti haasa'uu dadhabne. Siistama ayyaana mataa isaa kireet godheen kan ayyaanaa jaalatuu fi kan ayyaanaa jibbuus kan yaada garaagaraa qabus ayyaana walitti nu qabee nu mariisise. Luuk. Wanna kana jechuun amma kanumarraa akka biyya fudhachuun dirqama. Yeroon waan kana jedhu namni tokko dirqama dhiibatee ol bahuu qaba qaamni tokko. Laal. Silaaniin amma marii hawwitan isin hundi. Otuu mariin kun hin jiru ta'e maaltu dhufa ture? Eenyu wajjiin Oromoon mari'ata? Qaama kamii wajjiin marii akka ammaa hawwitanii kana gaggeessa? Oromoon. Otoo humna harkatee warri biyya jiru kun ol bahuu baate. Osoo isaan ol hin bahinoo akka biyyatti galleen Oromoon akka wal godha ture. Gaafa wal qixaasan. Abiyyis osoo humna hin qabne warri biyya bulchu. Abaa'oon osoo humna hin qabne, Jawaar osoo humna hin qabne, waraanni tokko qaamni isaan kana jilbiibbachiisu tokko osoo hin jirre, osoo hiriyaadhaa isaan hundiyyuu maaltu dhufa ture gaafa isaa. Nuti wal nyaanne diinni nuti achi dhiibne san nutti as dachee. Already Tigraay yookaan Amaaraa 4 kiiloo jira jara kee. Tigraay yookaan Amaaraa 4 kiiloo jira har'a. Mariin har'a nuti mataa jiruuti imaamata maran jette Oromoon. Har'a Oromootu Oromoo kabajee helikoophteraan wal guuree marii addunyaa biratti godhe. Waan kana waaqaaf galata galchuu qaba. Warri kiristaanaas warri islaamaas alhamdulillah jechuu qaba. Wanni amma fakkeenyaaf gaafii Oromoo nama jedhu, du'a Oromoo nama jedhu, nageenya nama jedhu. Jara keenya bar wanna tole takka irraa gaafiis barbaadda, nageenyaas barbaadda abar. Wanna tole takka. Amma mataan keessanuu dogongora nagaa barbaanna taakka. Mootummaan waan jiruuf nagaa barbaanna. Hangam takkaan mootummaa san kireedita godhu. Gaafii barbaanna laama. Mootummaan san eessatti hin jiraachise. Mataa kiyya keessatti mootummaa san hin jiraachisne garuu gaafii Oromoo hin deebisne hin jaa. Takkaffaa mootummaa saniif raayitii dhahuun qaba ture. An walumaa galatti haraarri kun yeroo isaa eeggatee dhufe. Nuti harka micciirreessu osoo hin taane yeroo ifiin barbaadetti dhufe. Yerooniin ammoo waan kana jedhu keessatti otuu Oromoon Abiyyi fi wanni waliigaluu dhabuun isaanii wanta Oromoo hanqise maaltu jira? Fakkeenyaaf hanga amma Jawaar Abiyyi hidhuun yookaan Abiyyiin Jawaar hidhuun yookaan marroon gaara kutuun maal Oromoo hanqise? Namoota baay'ee biratti akka waan Oromoo waa dhabee fakkeessi. Ana biratti ammoo Oromoo akka malee tolche wanni sun. Akkamitti? Diinni nutti as hin deebine jara keenya. Diinni san nutti as hin deebine. Humna kana Oromoon Jawaaris marroonis Abiyyiinis tokko ta'ee diina san kaase. Gaafa nuti hiramnu diinni sun paawara harkateeti nuti paawara dhabna. Diina santu 4 kiiloo deebi'a yookaan Finfinnee deebi'a ture. Arra garuu diinni sun hin deebine. Abiyyiin Jawaar hidhaa jirus marroon gaara jiraatus daawwiffaan mana hidhaa jiraatanis Abiyyiin diina san cabsuu qaamni isa daangeessee hin jiru. Cabsee jira. Amma gurra Oromoodhaaf laachuun wantoota gurguddaa gabaabseeti malee bilaashumatti gurra Oromoof hin laatu. Otuu TPLF akkuma duraa waraana Kooriyaa kaabaa leenjifatu sanin leenjifatee diinaggeen isaa akkasitti jiraatte. Arra Oromoo Abiyyi gurra Oromoof hin laatu. Cabsee waywaachise. Osoo akkuma dursanitti naggadarra paaworarra Finfinnee guutuu warri kun Amaaraa kun dhuunfatee jiraate arra Oromoon bakka itti haasa'u hin qabu. Waliin hin haasa'u ture. Humna kana hafuura fudhachiisee kan dhiibu dhiibee kan nyaatan nyaatanii kan humna barbaadus humnaan cabsanii kan koostar itti jaanis koostar itti jaanii paawora horatan. Waan as keessatti immoo haalaan na dinqisiisu.
Juwaariidhaa bahee cal jechuun isaa Abiyyi gargaaru jira. Naafisiitiitu waan Oromoon itti jiru hin beekne malee. Marroon gaaratti fiigee Oromoo gaaratti qabuun isaa Abiyyi gargaaru jira. Guyyaa takka Abiyyitti dhagaa darbeen beeku marroon. Guyyaa takka. Qaamni marroo gargaarus kan Abiyyi gargaarus marroo fi Abiyyi wal dhahan ka jedhu lola sa'a afurii waliin dhoyne marroo fi Abiyyi. Nama 100 takka Abiyyi marroon raamboojine. Marroonis nama 100 takka raamboojine. Isaanuu wal qusatanii jiran. Tolchanii bareechanii wal qusatanii jiran. Gaafa TPLFin Finfinnee seenuu dhuftu marroon kara gidaamii gaddeeme malee ol fiigee Abiyyiin dararree ture bara. Ol fiigee Abiyyiin dararre siyaasaadhaan. Abiyyi diina Oromooti jee hawaasa Oromoo Abiyyiitti hin jaarre bara marroon. Nu shawwadan isaan hundinuu nu shawwadan je'eetiin furadhaan akka kiyyatti. Kanuma arrammoo yeroo isaanii eeggatanii haasa'uun moor lafa nagaatti namni haasa'a. Lafa toltetti namni haasa'a. Haraarrinis haala gaarii Oromoon dursee barbaadu san kana booda meebii dhufuu mala. Dirree dimokiraasii. Dimokiraasiin naafi ayyaanaan walii galuuf ayyaanaan paawara qabaachuu qaba. Ayyaanaan filoora hedduu waan qabuuf mana kana keessa teenyee mari'an. Yoo ayyaanaan nu mariisisin nutu waliin gallu. Har'a qaama nu mariisisu Oromoon harkate. Kanumaan jechuu barbaade moor diinummaa Oromoo jidduutti hin argu. Moor gabrummaas hin argu. Paartii siyaasaa garuu tan maqaa gabrummaa fakkaattuun hin argu. Kaafaa'oo calliftuun arga malee kaafaa'oo Abiyyi duultuun argu. Marroo waraanaan leenjiseen arga malee marroo Abiyyitti haalaan duuluun argu. Guyyaa takka lola guddaa walitti hin banne. Lola miidiyaa, lola yaadaa nuti kan asii walitti bannu malee. Kanuma galatoomaa ulfaadhaa. Fayyaa ta'e ulfaadhoo obboleessa koo. Thank you so much. Maammee yeroo hundaa egaa idea yaada nama akka yaadu dirqamsiisuu kaasta. It's good. Fayyaa ta'e yeroo biraa immoo itti deebina. Namoota haaraa jala gashaan jira. Namoota amma yoonaa mari'achuudhaaf hireen arganne. Raajii. Jira. Yes. Baga jiraate bole. Jechuun waan aan hin jenne israa hin jiru jedhaniila. Gaarii amma kan ittaanu maalii ka jedhu ta'u mala possible scenario kaasna malee kan ittaanu maal ta'a kan jedhu wanti kun itti baasaa yoo barreedha kan waa jedhuu dandeenya exactly. Garuu akkuma galmarratti tuqee namni gaafa sa'aa nyaatu gaafa akka namaa nyaatu dhukkubsataa jedhani garuu inuma nyaata. Rakkoo keenya kaleessa turerraa xiqqoo tokko amma hiiqina yookiin immoo tarkaanfii tokko nu dhaleessuu danda'a sanatti nanamana. Ammoo inumaayyuu amnaan hamtuun amnaa araara kanaa booddee deemnudha. Amnaa nuni shaftii siyaasaa, abshaalummaa siyaasaa, egeree Oromoof Oromiyaa keessaaf alaan sirriitti daangaatti tolchinee eegnuyyuu isatti aanudha ulfaataan jechuudha. Ani itti baa kana booda waan nutti hafu waan dinagdee waan gara biraa isi dinagdee boleessa kiyyaa. Oromoon beeki waan hundumaan cabee. Bar diraamaa hojjettee caalaa fi laliseenii waardiyyaa manaa fi mana xaragduu taati beeki aartiittu. Shawaan Gizaawof daanyaachoon saammoo abbaa qabeenyaa ta'u. Aartiinuu waan meeqaanuu qabsoon keenya inni itti aanu baay'eedha. Garuu dhawata qabaachuu qaba. The first stepin dura Oromiyaan nagaa waan argattee nagaa Oromiyaa irratti qabnu akeeka gar tokko godhachuu irratti qabsaa'uu nu feesisa. Stepin itti aanu an sadarkaa Oromiyaatti miti Itoophiyaa jedhamtu sana kan irraa baqannu kan nu garboonfatte jirtu sana akka dantaa Oromoo eegsisuu dandeessutti ijaarree unu sodaa utuu hin taane abdii uummattoota Itoophiyaa keessaa ta'uuf qabsaa'utu nu feesisa. Sana gochuuf immoo akkuma sila jedhe roogii qabsoo Oromoon itti geggeessaa jiru, akeekni siyaasaa Oromoon itti geggeessaa jiru ifatti Oromoon an akka biyyaatti jiraadhaa, akka biyyattii keessatti immoo abbaa ta'een jiraadhaa,
jedhu humna isaa Oromoon arboomuu qaba. Oromoon yoo arboome achi booda wanti dhufu hin jiru. Seenaa magabaabduu isiniif hima. Biyya Keeniyaa keessatti sabni Kikuyyuu jedhu jira. Biyyattiin vootii miliyoona 8 qabdi. Miliyoota amma 10 ta'aniiru 8 turanii duraan. Miliyoona 4 Kikuyyuun ofii isaanii vootii miliyoona 4 qabu consistency isaanii keessatti. Miliyoona 4 keessaa isaan sabuma xixiqqaa qabsoo isaanii deeggartuun tokkuma barbaadu jechuudha. Miliyoona 5 argannaan biyyattiin uma bushu filannoo ma dhufutti bushaama deemu. Maaliif baay'ina isaanii humna godhataniiru waan. Oromoon baay'ina isaa humna godhateetu har'a GDP biyyattii parsantii 80 qotee bulaa Oromoo. Taklaayiif Abrahaan buna Oromoo eksporti godhaniiti gammachuuf guddataan immoo luka qullaa deemu Oromiyaa keessa. Qabsoon itti aanu wanta baay'eetu nu barbaachisa. Garuu jalqaba nu nagaa argattee Oromiyaan haalli siyaasaa keenya mooraa gurguddaa 2 qofaatu nu feesisa. Akka Dimokiraatiif Riippaabilikaanii mooraa gurguddoo 2 shaadoo kan walii ta'u horatee wagodhuutu nu feesisa. Araara kanaa booda ani silastu qeera all inclusive tu nu barbaachisa. Abaa'oonis Kaafaa'oonis warreen gara biraas qooda irraa fudhatanii all inclusive kan ta'e tokko dhalatee hidhamtooti siyaasaa hiikamanii Oromiyaan nagaa waaraa argattee dargaggoonni Oromoo qabsoo sattaanutti seenu jechuudha. Qabsoon ittaanu dinagdee keenya, aartii keenya, abbaa biyyummaa keenya kan jedhu dhawataan waggaa 150 cabne sa'aatii 24tti araarri kun dhaqeetuma karaa asfaaltii hawaasaatti nu baasuudha jennee yaaduu qabnu jechuudha. Akkasitti fudhachuu kana gochuuf immoo anaafati ammuma kana miidiyaa kanarraa asirraa jalqabuu qabna. Waa'ee geedoo Oromoo dubbachuu qabna. Waa'ee Oromummaa dubbachuu qabna. Oromoo hangeessootu hin taane Oromummaa hangeessootu nu feesisa. Oromoo nama tokko fuutee marroon Prime Minister Itoophiyaa ta'uu danda'a. Isa miti ka barbaadnu Oromummaatu aangoomuu feesisa. Oromoon yeroo hedduu aangoomeera. Oromummaan yoo aangoome daangaa Oromiyaa keessa jira, afaan Oromoo keessa jira, aadaa Oromoo keessa jira, duudhaa Oromoo keessa jira jechuudha. Itoophiyaa itteenaan qayyootti isa jedhu irraa balleessuutu nu feesisa jechuudha. Kanaaf akka kanatti qabsoon ittaanu waloo qabsoo waloo nu feesisa. All inclusive, responsible qabsoo responsibility qabu. Kanati yeroo akka Arsenaal goolii gashu rukkuttee gaafatti galu huruu dhiibaa galtotu hin taane hundi keenya qooda irraa fudhanneetu biyya sana keessatti waaraa fidu ammarraa eegaluutu nu feesisaa kan jedhu mantuqaa komii koo sila ni kakaafadhe sana naan irraanfatina warra ayyaana walitti qabee oofu nuun hin jedhina jechumaaf jedhee ni galatooma. Okay, thank you Raji. Thank you. Galatoomi ayyuu itti fufu. Itti fufu. Ani waan gammade tokko icciitiin Oromoo akka kanatti Oromoon yeroo hundumaa mariin Oromoo osoo atti galma isaan ga'een ajandaan isaa bakkeetti diriiree argita yeroo bal'aa. Kan miilanaa kun akka qabatetti akka ukkaamamtetti wal gidduutti qabatee icciitii isaa waliin turuunsaa nan gammade dhugaa keessaa. Ani keessootii kan na gammachiise tokko kana waliin taa'uu qofa miti. Darbee waanan dubbadhu tokko duwwaadha. Amma yeroo kanatti maal gochuu qabnaa ka jedhu keessatti dammaquu qabna. Dammaquu qabna yoo jennu tokko communicationin keenya maal ta'uu qabaa waliin tiksuu qabna. Jara kana gargaaruu qabna. Marii kana qaama marii kanaa taanee namoonni marii kana xureessuutiif baay'ee maraachaa jiran jiru. Jarreen akka seenaatti diinummaa qaban mariin Oromoo kun yeroo hundumaa mataa dhukkubbii ka ta'e kan dhimma jiraachuuf baduu isaanii ta'e kan baay'ee mataatti dhukkubsatanii ajandaa sobaa adda addaa burqisiisanii nu gidduutti kan facaasan jiru. Kanaaf eenyuufuu ta'uu dhiisne maal gochuu qabnaa yeroo hundumaa kana marii Oromoo kanatti waliin tikfachuu qabna. Akka inni ititu gochuu waliin tikfanna. Ololaaf akkan saaxilamne goona. Hamma mariin kun mari'atamee ibsisitti kennamee isaa boodayyuu ammayyuu mariin kun lafa hin qabanne waan ta'eef lafa kan qabsiifatu unu warra mari'atan kan hojjechuu qabu unu. Kanaaf mooraa jirru hundumaa gama mootummaa ka jirru gama waboon kan jirru gama hundumaan akka Oromootti hawwaloo keenyaa godhannee gidduutti itti daangeffannee
gidduu keenyatti waan mariin Oromoo ammayyuu gidduu keenyatti itti fufamee akka inni ititee gara barbaachisaa ta'etti ceesifachuu qabnaan jedha. Amma olola sobaatiin kan darbatan tokko eenyutu mo'ate jedhu. Kan mo'ate hunduu mo'ateera. Mootummaan ni mo'ate akka kootti, waboon mo'ateera, Oromoon immoo hunduma caalaa mo'ateera. Mariif taa'uun hundumatu mo'ata. Waan jaalammaroon qabsoo gane kan fakkeessee odeessu jira. Naa callise abbaa biyyaa. Kan mootummaan immoo lubbuun itti hudhoon qabamnaan raafamee maal ta'ee jedhanii gadi baasanii kan odeessan jiru. Lakki kunis kana miti. Kanaaf mootummaan keenyas mo'ate an akka kootu jaalmaroonis waboonis mo'ateera. Moo'icha waliin arganne malee moo'icha gar tokkootti dhiibanii warri dorgommii fakkeessanii kanaasaan tiiktookii kanarras haa ta'u eessattuu kanaaf jara kana haayi jennee gidduutti xiyyeeffachuun hankeenya haa ta'u koominikeeshiniin keenyi roga kanaan haa ta'u duwwaa dabaluun barbaade galatoomii warra carraan arganneef lafa gadhiisa galatoomi abbaa. Haa ta'u fayyaa ta'e galatoomi kabbada. I think sattaansee injira Scorpion yeroo dheeraadhaaf poozii ta'een argaa sirraa Scorpio jirta? Yaa jira akkamati. Jirtu. Bakka jiraate. Godarraa dhaga'ama sagaleen Scorpio. Dhaga'ama. Injiru. Dhaga'ama itti fuufee. Okay, ani waan baay'ee sirraan tursu baay'ee galatoomii. Ani gara fuulduraatti yaada gubbaatti ka'e hundumtu sun akka inni jirutti ta'e at least aga labsiin dhukaasa dhaabuu inni jedhamu sun labsamutti rakkoolee nammuma kanayyuu deemaa jiran utuu dhaabbatanii jedhee waamicha dabarsuun barbaade. Lammaffaa hawaasni keenya miidhamanii jiran kanaan dura rakkoon kanaan dura jiru sun ammallee furmaata kan hin argatin wanta baay'eetu jira sii galee naannoo Tuulamaatti hawaasni rakkate jira, naannoo Wallaggaatti hawaasni rakkate jira. Gargaarsi bakkoota garaa garaatti walitti qabamaas waan jiru sanaaf hawaasni keenya isa kanallee hubatee bakkoota rakkoo sana furuudhaaf uummanni keenya tattaafataa jirutti illee sagalee ta'anii jechuun gumaacha godhanii uummata kana fi birmadhaan jedha yeroo dheeraa sirraa hin fudhadhu waan gaarii warra walitti deebi'u naa godhu fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Thank you. Alright, amma warra haaraa galanii wajjin isin wajjin yeroo dheeraa akkas turuu hin danda'u waan ta'eef yaada keessan akka maamma isaan gochaa turanii na dhaggeeffatanii asuma turtan jedheen yaada. Yaada keessan walumatti qabdanii Muhammad. Alright. So nama tokko bakki tokko jira fakkaata. Muhammadin dabalannee naani isinumadha. Isin wajjin yaada amma dubbanne irratti qabsoon akka nu mariin kun nagaadhaan fiixaan bahu amannee warra dubbatu taanee maal jirra seetti har'a rakkinni jiraachuu ni mala gaaffiin jira maaliif akkas turanii maaliin hiikamaa baluunsaa namni tokko kun akka fashalaa'us kan hawwuu jira sababa adda addaati. Namni tokko boqqolloo waaduuf jedhee mana isaa guba beektu. Boqqolloon itti waada jedhee siree isaa nama gubee isatti boqqolloo waadu jira. Wantuma xixinnoodhaaf jedhee wanta barbaachisaa akkasii kan fashaleessuuf hojjetu jira namni tokko. Dhibamaadha maal gochuu danda'a kan akkasii. Abbaa barbaade haa ta'u siyaasa kamirraayyuu haa ta'u garuu Oromoon kuni akka fiixaan bahu. Fiixaan haa bahu garuu kaayyoon kun haa guutamuun waan tokkodha. Fiixaan haa bahu garuu kuni haa guutamu preconditioning kun haa guutamu. Waboonis kanuma gochaa jira. Jaalmarroon fa'aa kana mari'achaa jiru malee achi ta'anii maal pikinikii irra hin jirani. Halkaniif guyyaa kaameeraadhaan namoota wajjin kanuma mataa isaanii achitti walitti qabanii kana produce gochuuf hojjechaa jiru. So yaada namni qabu jira ta'a. Yaadi kuni guutamuu turrara. Preconditioning kun settlementiin kun barbaachisaadha jedhee gaafata. Namni sammuun sirrii ta'ee preconditioning kun otoo hin guutamin mariin kun akka dhumuun barbaadu yoo jedhe reasonable understanding goona. Kun haa ta'u kun itti ida'amuu turrara waan tokkodha. Inuma akka fashalaa ofiin ta'uu as ba'anii namoonni tokko turan dhaga'ama. Dhageenya gurra kan hin qabaanne seenaa namni baay'een isin dhagaa. Baay'ee miti taajabne adaraa keessan ijoollee keenya adaraa dannoo kadhannaan isin barbaachisa taanaan
zamzamis ta'e xabaliis ta'e Yesuus Kiristoosiinis kadhattu taanaanii maajishaanis waan barbaadan godhadhaa malee sammuun akkas ta'uun baay'ee rakkisaadha. Namni akkamitti ka'ee uummanni isaa kutoo akkas dhumuu gama meeqaan dhukkubaan busaadhaan beelaan lolaan uummanni isaa akkas otoo rakkatu akka itti fuufu kun akka itti fuufu kan yaadu tokko akkas godhina maaloo adaraa keessan walquba qabaadhaa oboonnis labsa baaseera eegaa jedheera. Miti nu eegaa mariirra jirna jennaan dubbii gaaddisa jala jiruudha. Oromoon safuu qaba aadaa qabna. Gaaddisa jala dubbii jiru namni maqaa isaayyuu kaasee torban lammaffaa keenyadha. Postpoondii goonee maricha keessa seennee hin haasofnu waa'ee isaa walmormiidhaan hin haasofnu callumannee irra qabnee waan keessaa eegnu waan waaqatti kadhannu haasofna waan hawwinu dubbanna jennee of qoqqobbii ofirratti keenyee of lagannee maaliif haasofna rumii kana maaliifan akkas godhan marii achi keessa galee borcuu dadhabeeti nan danda'ama garuu aadaan qaba aadaan koo aadaa Oromoodha gadaa qaba maal jedhaa gaaddidduu jala wanta jiru hin kaasamu safuu in lagatta lagannaadha lagannaa haa qabaannu laguu haa qabaannu safuu haa qabaannu Oromoo madhuga haa ta'an Oromoo ta'uun alaabaa ofirratti fannisuu miti Oromoo ta'uun afaan Oromoo dubbachuu qofa ani Oromoodha akaakayyuun koo ibaluudha jedhanii haasa'uu miti Oromoo ta'uun Oromoo urgaa'uu jechuudha akka Oromoo jiraachuu jechuudha safuu Oromoo beekuu jechuudha wanta gaaddidduu jala jiru wanta jaarsummaadhaan nagaadhaan mariidhaan jiru otoo nabboomamanii as ba'anii akka barbaadanii utaaluun kuni nurraa hin eegamu Oromummaa nurraa hin calaqqisu abbaa barbaade haa ta'u mootummaa haa deeggaruu aboo haa deeggaruu maaliif sheexanan deeggaru dhimma koo miti ayyaanaan Oromoo ta'een as dhufe silas namni tokko waa'ee deeggaruu kanarratti maaliif isin sodaattaniiti yoo bade yoo hammate gama sanan deema yoo ta'e immoo gama kanan deema jettanii riizarvii irratti of keessanii jedhee namni yaadu jira taanaan akkas miti sodaa tokko hin qabnu keessa gallees beekna sodaa tokko hin qabnu waa malee of hin qusannu bakki kun bakka hin qabamneedha bakka barbaachisaadha bakki gara nagaattaa dhufnu gara mariittaa dhufnu walaa simannume walaa simannee walaa morminu wal mormuun otoo jiru otoo leenjeessin hagoonu jennee mari'anna malee itti wallaallee miti siyaasa kanas gallee tokko keessan wajjin akkas kokkee wal qabachuu dadhabnee miti namni otoo godhuun arginee beeknee of qusanna waan ta'eef isinis of qusadhaa dubbii marii jala jirudha sanaaf warri as jirtan amma yaada isinirraa barbaadu ani daqiiqaa lama sadii fudhattanii maal yaaddu gara fuulduraatti siyaasni keenya maal fakkaata amma namni tokko example fakkeenya isin ilaachuudhaaf maal jedhee roguma lamatu nu ga'a siyaasa roga lama akka riippaabilikaanii fi dimokiraatii ta'ee biyyattii keessatti akka Oromiyaa riippaabilikiis haa ta'u akka Itoophiyaas haa ta'u akka Afrikaanis federaalaayizidii taatee biyya tokko maaliif hin taatu garuu Oromoon siyaasa speektiramii roga lama qabuudhaan bal'inaan hojjechuu akka danda'u faffaca'ee immoo 5-6-7 ta'ee advaanteejiin akka irratti hin fudhatamne namni nu jibbu hin dhabamu Oromummaa keenyaan Oromoo ta'uu keenyaan namni nu jibbu hin dhabamu naamanaa isumanis itti beektani taanaan namni baay'een asirra warri jirtan hundumtuu keessa beektu waan ta'eef akkasitti soolkoon otoo dubbatiin gara kana deemaa jirra fakkaata soolkoo Ifamaa warra raawundii lammaffaa keessatti galte. Rakkoon qabu yoo dubbadheettan nan dubbadhaa yookaanis nan tura rakkoon. Raawundii isa kanaa wajjin dubbattee nama biraas nan gashaa sagal taatan jechuudha. Yorlaakii raawundii lama keessa jirta. Otoo dubbattiin yoo ta'eyyuu. So akkasitti hubannee gara akka namni nagaadha waarii ni dhufa jedhee amanuutti nagaan erga dhufee booddee qabsoon hin dhumu. Qabsoon keenya isa cimaatu itti fuufayyuu. Isa nama really nama testii godhu sammuun keenya eenyummaan keenya kan itti testii godhamu isa kanadha. Because garbummaa isa sirrii wajjin wal arguuf jenna. Garbummaa isa sammuu keessa isa maallaqa qabu isa dinagdee dhabu isa barumsa dhabu isa waan nyaate dhabee uummanni keenya rakkachuu isa buusaa imagine buusaa 20th century keessatti dhukkuba dhabame fayyuu danda'u kiniinii tokkoon fayyuu danda'u namni nurraa du'u jechuun kanadha qabsoonni guddaan nu eeggachaa jiru. So isatti akka deemnuu fi siyaasni keenya maal fakkaata kamitti deemna isa jedhu gaggabaabsaatii
dhiyeessaa soolkoon asuma irratti ture waan ta'eef irraanfadheen giruuppii isa duraa keessa hambise soolkoo dubbadhuuti achi piraayoritii Oromoon dursa laata dubartootaaf waan ta'eef haadha siiqqee filannee itti fuufnaa jechuudha. Itti fuufi soolkoo. Ayyee ulfaadhu ayyaana ani beekuma narra utaal ta'ee dheetumanni callisee gaabeetta Oromoon hunuma obsa Oromoon obsa jedhanii ilaa yaa jamaa silani ijoolleen ammallee gad harca'aniiru garuu waan tokko iyyuu hin taane zeeroodha jechuun amma akka fiiziksiitti kiiloomeetira 1,000 achi deemtee immoo 1,000 deemtee zeeroodha jechuun kun naaf naan liqinfamu lakki waa ta'eera rakkootu jira kanaafuu mari'achaa jirra namni waliin ajjeesnee namnis waliin dhoofnee kotta akkasumatti nuti ilmaan abbaa gadaa waan taaneefitu mariidhaaf Taanzaaniyaa deemnee jechuun kun hin ta'u namatu dhume namatu beela'aa jira karaatu cufame namatu aspaaltii irratti addabaabaatti namni itti waamamee balbala addabaabaatti ajjeefame kanaafidha kan araarri kun barbaachise kanaafi waan dubbannu ifuma ifa walitti dubbannee kan dhiifama gaafachuu qabus dhiifama gaafate kan balleesse jedhus balleesse jedhe lammata immoo godhu jedhee waadaa walii seene ifatti dubbatee gara araaraatti deemuu ni barbaachisaadha maaliif mata duree akkasiin tokkoon dhagahee ture jechaadha ayyaana amma dubbii Minilikii na yaadachiisa jetta nuti Minilik akkas nu godhe harka nu muree jenna inni kaan immoo lakki noo Minilik qubaniyyuu nutti hin buusnee jedha yoo nutti buuses immoo biyya ijaaruudhaaf nutti buuse waan ta'eef rakkoon qabu maaltu si dhibee jedha kanaaf konfiyuuziniin akkasii kun hin barbaachisu erga araaratu barbaachisa ta'e wanti ta'e ifumaa ifatti walitti mameela nagaa barbaanna beeka anamma nama nagaa barbaadu keessaa tokko maaliif dadhabee waan kana keessatti illee hirmaachaan ture yeroo dheeraan keessa jira hin uffine beektaa nagaa barbaanna karaa kamiin iyyuu dhufu nagaa barbaanna garuu nagaan kun yeroo ta'u ifa walitti himne itti immoo deebiin obboleessa namiitee jirta natti immoo deebiin nama reeffarra taa'ee jira mucaan isaa du'e nama addabaabaatti marsanii ajjeefametu jira kan dirooniin dhumetu jira kan maal kanaaf kana ifumaa ifa walitti himne deemuun barbaachisaa ta'a garuu ammas dheengadda gaafa mari'annu dubbadheen ture ayyaana tarii quba qabaachuu dandeessa tuulama kana keessatti kaleessallee quban qaba kaleessallee waraanatu jira waraana guddaatu waraana xiqqaa miti baay'ee waraana guddaatu jira waan ta'eef mootummaan nagaatu dubbatamaa jira waan ta'eef waraana isaa gara mooraatti aadachaasu poolisii dilee jechaan jiru irra deebiin dubbadhe waan kana torbee sadaffaa dubbachuu kooti maaliif waraanni tuulama keessa jabaatee kan itti fufee jiru torbee arfaffaaf deemaa jira waan ta'eef dubbadhe jecha nagaa jechaa jirra waan ta'eef nagaa waraanni aadachuu tuulama kana keessa manatu gubachaa jira namatu dhumaa jira ijoolleen haadhaaf abbaan irraa dudu'anii illee kan karaa irratti teessu jirtu ijoollee daa'imni xixiqqoon kana itti yaadaatii waraana mooraatti ol dachaasa waraanni kun ajajee eenyuutiin taa'aa jira ilmoo abbaa gadaa miti moo natti fakkaata yoo waraana Eertiraa ta'e immoo uummanni Oromoo gabbee ofirraa dachaasuu danda'a jechaadha kanadha inni kan biraani waan nagaa eegnaa waan nagaa dhaggeeffannaa nagaa kana jalatti immoo biltaa kan jedhan Amaariffaan akkasittiin biltaa biltummaa wayitiin deemaa kan jedhu yoo jiraate waan keessaa buufadha walitti rukutee kan jedhee yaadu yoo jiraate waaqni Oromoo waaqni uumamaa waaqni garaa gurraachaa nama sana hin milkeessine dhugaa Oromootiif barbaade dhugaa Oromootii dubbate yoo dhuguma dhukkubbiin Oromootti itti dhagahameetu nagaa kana barbaadate nuyyuu waaqa kadhannaa fi jaarsaaf jaartiin waaqa kadhatuu fi hunduu nagaa barbaada numa milka yoon ta'u ta'e garuu hin ta'u waaqni san milkeessu jechaadha kanuma yoon xiqqoo dallanii waa dubbadhe gaana of kalchaa nagaan jiraadha. Si hubannaa rakkinni tokko hin jiru isa dhumarra dubbatte sana yaadaanis irratti dubbachuu barbaadu waan ta'eef isii kaasa. 5 irratti beellama wayiin qaba nama wajjin waan ta'eef nam xumura ruumii kanas deeqama 30 namootaas jiran wajjin mari'adhee garuu gaafa amma lolli ka'eeraa maal jedhamu yeroo hundaa qaama nu deeggarru wajjin jaarmiyaa qabna taanaan ispeeshaalii achi wajjin wal xiyyeeffachaa waa gochuun barbaachisaa nutti fakkaata. Akkuma hubannoottan siilaadhaa waboo qofaa miti kan meeshaa qabatee gaara jiru. Waan adda addaa jira humni adda addaa jira kanaan duras ati marii kana keessatti yeroo dheeraadhaaf nu wajjin
qooda fudhatteetta waan ta'eef ni hubatta. Kana bubburuqsinee haasofneerra. Mootummaan waan barbaadu qofaa hin godhamu mootummaa jalatti. Mootummaa jalatti warri ta'anii kun as baasnee ma dubbanna nu sodaan qabnu miti. As baasnee dubbanna mootummaa sana jala ta'anii mootummaan sun iyyuu poolisiinsaa akka milkoofne warri barbaadan jiru. Achuma keessa ta'anii warra shira xaxanii warri waa hojjetanii waa jijjeeqanii waa kana keessaa buusii buufatan jiru. Maallaqaanis waan baay'eedhaan buusii warri buufatan jiru. Ayyaan laallattuun bakka hundumaa jirti. Warri immoo jeequmsa keessa daldaltuu dhiigaa jennee kanaan dura lafa keenya dhiiga daldalan jiru. Mootummaa keessa warri jiran jiru. Gaaras warri jiru immoo wabooma qulqulluu qofaati gaara kana dhuunfatee irra jetta taanaan odeeffannoon qabdu ta'a jechuudha. Odeeffannoo kee qulqulleeffatu. So kilaashiin gama lamaaniin iyyuu ni uumama. Waa argaa jirra. Waboon ibsa hin baasu taanaan amma marii keessa jiru. Marii keessa jirra. Yeroo kanarratti maaliif kuni babal'achaa jira? Maaliif sagaleen kun dhagagagaama? Miidiyaawwan maallaqa gama sanaan argatu jedhamanii sagalee kana maaliif afarsu? Guyyaatti warri kilipii tokkoon hojjenne kilipii 3 fa'aa hojjechaa jiru. Niwusii amma daddabarsuutti kaa'aniiru. Wallolaniin dhaanii kan jedhu kana sagalee kana maaliif afarsu? Otoo gaaddidduu jala jiru gaaddisa jira waanta jiruuf maaliif isaan baqatanii as dhufanii dubbatu? Waboon labsii hin baasuu nu eegaa jedhe. Mootummaan mariirra hin jiraa jedhee ifatti baasee. Okay, qaama lama kanatu kan deeggaru kana haala kan deeggaru jira taanaan immoo harka isaa baafatee ani qaama haaraadha jedhee haa dubbatu. Garuu isaan lamaan maqaa isaanii jalatti dhokatanii warri nagaan kun akkan dhufnee hojjetan jiru. Isaaniin immoo eenyutu qulqulleessa? Anasiidha. Tokkoffaa sagalee afaan isaanii keessaa fudhannee deebisnu eekoo hin goonuuf. Lammaffaa hin saaxilna akka man godhaaru. Hin saaxilna. Sadaffaa nagaan akka dhufu walitti ciichinee akka uummataatti akka sabaatti mootummaadhaanis waboodhaanis maaloo walitti kottaa nuu hiikaa jennee kadhannee waan gochuun nurra jiru goonee inni gaafa fulamuu ofii isaatii kanaan dura yaadatta tanan torbanarra ofii isaatii warri kun walitti dhufanii nagaadhaan dippiloomaasiidhaan hiikanii innaan keessaa bushaanii badu. It has a solving mechanism qaba ofii isaatii siyaasni isaa. Warra hattuu kana fa'aa warra dhiiga daldalan kana achi keessaa harcaasee baasuudhaaf gama lamaaniin iyyuu walitti dhufuun isaanii barbaachisaadha. Sanaaf akkasitti xinnoo obsa qabaannee eenyurraa dhufe wanti kuni nama mararuun isaa nama gaddisiisuu isaa qofa otoo hin ta'in eenyutu kun akka afarsamuu barbaada. Otoo qaamni an deeggaru mariirra jiru mariirra hin jiran hin jeeqinni otoo naan jedhu eenyudha inni kun as ba'ee taappellaa 5-6 guyyaatti maxxansu kun jedhanii question mark gochuunis hammina hin qabu waan ta'eef numa yaadaaf shaalummaadhaan akka itti fufnuudha. Garuu fayyaa ta'e solkoo akka nagaa jaallattu nan beekaa. Garuu nagaan waariyaa kan dhufuu danda'u dhugaarratti yoo hin daa'edha kan jettu sana harka 100% deeggara. Because dhugaarratti kan hin hondoofne inuma nagaan dhufuuf jedhamee sossobamee wanti dhufu borummoo itti deebinee itti rakkanna waan ta'eef dhugaa keetii sanan fudhadha. Sanaa fi torban caalaa kan wal bira ta'anii hojjechaa jiranis jedhee namana. Fayyaa ta'e solkoo. Hayyee ulfaadhu ayyaana. Egaa nus odeeffannoo kallattiidhaan bakka sanaa fudhannu irratti hundoofneetu manni haadhayyeessaan gubatiin jennarraan kan hafee waan nama hin hundoofne bakka sanaa jechuun bakka siyaasaati. No. Biyya keessaa jechuudha. Wantu lamatti ta'aa jiru kana. No, geographic location hin barbaachisu. Geographic location waan furu. Siyaasa. Geographic location political location. Jaarmiyaan siyaasaa jira miti. Jaarmiyaa siyaasaa kana keessaa eessarraa maddee jedhanii malee inni immoo asirran jira, asan jira, qocorsan jira, balbaluu biran jira yoo jedhe that makes sense. Oromiyaa keessa jira. Garuu eenyudha? Namni kuni waboo keessatti eenyudha? Haasaan kun kan dhufaa jiru, odeeffannoon kun kan dhufaa jiru, jaala eenyutu kana dabarsaa jira yookiin hoggana caffee kamtu kana dabarsaa jira jennee question mark goonee isa laaluun barbaachisaadha. Akkuma hubannootti akka qabattuu fi gaaffiis miti waan ta'eef fayyaa ta'e ulfaadhu solkoo. Hayyee ulfaadha torban gaarii. Torban gaarii seefis. All right. Kan eegu caalaa turu. Ayyaana ijuma dunuunfadhee. Dalagaan seena waan ta'eef. Dura seena natti fakkaata. Okay. Dursan siilaadha ati ariitii dalagaatti deebi'utu sirra taanaan. Itti fufi daqiiqaa lama sadii keessatti yaada kee. Galatooma jechuun yaadni kiyya yaada fagoollee miti. Actually ammatti waan
irraa dubbannus illee hin qabnu maalinnaan jarri egaa dubbiirra jiru eega ta'e haga jarri wayiin gadi ba'anitti garuu mirqaanni barbaachisaa natti fakkaatu akka deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti maalifiini kana duras wantoonni tatta'anii jiru. Hedduu mirqaanuun akka deeggartootaatti deeggartoota keenyaaniin jedha barbaachisaa miti qophaa'uudha gama kamiifiyyuu jechuudha yoo ta'es yoo ta'uu baates jechuudha. Kana dubbadha akka biraa waa'ee waraanaa ayyaanaan maa inni beektaa nuti waan asirratti dubbannuuf baay'ee of qusanna baay'ee of eegganna haa ta'u garuu waraanni giddugaleessa irratti ta'aa jiru kun kallattiin ta'aa jira hawaasa keessatti ta'aa jira hiriyoota keessaa qabna waraana kana keessaa siigalee obbolaa keessaa qabna fira keessaa qabna argaa jirra dhagaa jirra waraanni kallattiin adeemsifamaa jira kallattiidhaan jechuudha. Garuu afaan nu qaqqabuu yaaluurra warra waraana kana geggeessaa jiruun dhaabadhaa jechuun gaariidha. Maaliifini waraanni kun bakka isaa qabatee jira. Siigalee bakka isaa qabatee jira bakka isaatti kan dhaqee waraanaa jiru waraana mootummaati. Siigalee waraanni bakka qubatee jira akka qubateetti jira. Bakka qubannaa isaatti dhaqamee waraannamaa jira ofirraa difeendi gochaa jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti. Eenyutu hoggana jaaleenyu jedhe abaluu jedhee miti kana. Kuni waan ta'aa jirudha waan hawaasa keessa jirudha. Araarri ta'uuf jalqaba namuu waraana isaa walirraa deeffateeti eega waraana isaa walirraa deeffateen booda gara araaraatti seena. Hattuu bosona jiraa maaltu bosona jiraa maal jiraachuu danda'a. Hattuu suni miti obbolaa keenya dhugaan gabbaanii qabsoorra jiranidha kan waraanamaa jiran. Kanaaf irraa dubbachaa jirra jechuudha. Soolis kan irraa dubbachaa jiruuf kanaaf. Gaafa nuti kana asii dubban waan araarri sun diigamu isinitti fakkaatina. No akkas miti. Dhugaa jiru dubbachaa jirra. Dhugaa jiru kanaaf furmaanni haa dhufuuf. Namni nagaan barbaadne hin jiru. Ani nagaan barbaada. Haati koo nagaa barbaadde. Abbaan koo obboleessi koo atis nagaa barbaadde. Oromoo hunduu nagaa barbaada. Nagaan inni barbaadu garuu nagaa shiraan xaxamee dhufe yookiin immoo kan baala jira miti baalaan ukkaamamee waan hin beekamne sitti kennamu ta'uu hin qabu. Asii waraanamaa achi araara. Asii waraanamaa asii haati keenya du'aa manni gubachaa qabeenyi saamamaa. Araara jechuun kuni dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata. Mootummaan kana itti yaaduu qaba. Mootummaan akka itti yaaduuf dubbachaa jirra. Akka inni waraana isaa duubatti deebisee araarri kun galma ga'uuf dubbachaa jirra malee araarri kun akka fashaluufi miti kan nuti kana dubbachaa jirru. Gaafa nuti kana dubbannu akka waan nuti araara kana hin feeneetti yookiin akka boo'icha barreetti namoonni tokko tokko jalaa koomentiidhaan isin boo'icha bartanii umurii keessan buusu saba keenyaaf bu'aa jirra. Saba keenyaaf iyyaa jirra. Saba keenyaaf sagalee ta'aa jirra malee nagaa dhabuu yookiin immoo nagaa jibbuurraa kan ka'e miti. Kana akkasittiin osoo nu hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya osoo hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya gaafa dubbachuudha jennu afaan nuun qabiinaa. Maali ennaan rakkoo jira waan ta'eef dubbachaa jirra malee waan barreefii miti kan dubbachaa jirru jechuudha. Kabiraa ani waan ani dubbachuu barbaadu ammatti nuti dhugaa dubbachuuf hoggana keenya hin kabanya ni jaalanna. Araara dhufu gaaffii uummata Oromootiif gaaffiin uummata Oromoo farkaa qaba hoogganni keenya gaaffii suniif deebii argatee hoogganni keenya araara mataanaanii nuti rakkoo hin qabnu. Rakkoo biraa hin qabnu nageenya barbaanna waan ta'eef. Haga sunitti araarri kun dhumutti garuu Please waraanni akka uummata irraa dhaabbatu waraanni akka waraana irraa dhaabbatu sanirraa osoo dubbattanii gaariin itti fakkaata galatooma kanaa ol baay'ee waan dubbadhu qabu yoo yaada qaba nasirreessitu qabaatte natti dubbachuu danda'a. No rakkinni jiru yaaduma keensirraa fudhadhee booda irratti yaadi sirreeffamaa hin oolu waan ta'eef solkoon yeroo dheeraadhaaf asirratti waan waliin mari'achaa baaneef kanaaf anis dhaabsisee yaada koo kan sirreessuu barbaadu ittiin hime. Siyaasni kuni siyaasa akkamitti hojjetama isa jedhu technically eenyutu maal dubbata eenyutu yoom dubbata maal isa jedhu sanas baay'ee akka qaama siyaasaatti akka sabaatti siyaasa kana keessatti bilchinni hafuu ni jira isarrattis walumaan hojjenna waan ta'eef qabxiilee tokko tokko kaasuun koon oolu garuu fayyaa ta'e ulfaaddu sanyii galatoomii yeroo naa kennite ulfaadhu. Okay caaltuun ni deemte fakkaata dursa laadhee fi baate. Ati wanti eenyutu natti taanaa jedhe eekeedha eekeen turteen naan manni guute har'a naaf gala ayyaana baga jiraattan namu akkaawuntiin kun haaraadha beektan jalaa guban raachuu maal ijoollee keenya irratti duulaa jiranii jarri akkaawuntii gurguddaa viidiyoo tokkoon hojjedha imeelii barreesseeraa fi liigaal tiimii isaaniitiif
Analleen argatee jira kuni haaraadha yaa galatoon. Yaa sin caqasaan ture. Hayyee egaa waanuma bu'uuraarraa waan amma irra jirurra dhaabbadheetiin ka'uutiif waan furmaata ta'uutiif yaaddoo qabullee wal qabsiise. Maaltu jira mariin nagaa amma Tanzaaniyaatti marsaa lammaffaaf ta'e kuni waan akkaan bareedaadha. Waan jajjabeeffamuu qabuuf itti gammannellee kuma quba qabdu ayyaana namoo akka quba qabu jechuudha. Immoo waan tokko waan beekamuu qabu tokko jira jala mureen kanan Oromootti himuu barbaadu. Innis maali